يوديم دركما جاتي كامات جاتي ما سيبرسيس جاتي ما سيبرسيس شيشة يوفو شيشة ما سيبرسيس وماري وطبعا وماري ما سيبرسيس حنا يو برد حنا ما سيبرسيس مجال سونغو دنيا تقولين أولا بدي جرا حنا بيجا إيبالو مجال نتكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ين أشمار كهون يكمل كوجم تطلع جالكم تلنا لي فورو وننتج تنبأ كتير تنتي نجاح في رحمة ربي ناقة كوس رمضان اللي رجويان قرآن نسا يا رجويا قرآن جينك نجار ربي نجاح نواتو مرسيس خيري كيس جرتنا مرقة ربي نهاتا جسم الرأس ولي تديمني تنجرا كوبي كن هنگا دوماتي يو نهار دفتاني واحد دورا بركة لندتاني هنگا دوماتي نهار دفعة سنجين كانت تانس بدامو وروني سوكرا كوبي تنتين اندراتي وروني كانالي كان أفار تان سبسكرايب وشو وكان الرامبان أكاسو مامو لايك وشو نيس شير وشو نيس وان غورا مهم دومايو غورا تكلم يسنا يو هني تولي شير غورا نجرا مير كهتي والبرانغا سنجيننا obboleessi keenya biratti argamaatiin jira mee obboleessi keenya salaamata isin haa gaafatu qophiin guyyaa har'aa hoo maal akka ta'e isin ibsu ta'a. Ayyee hordoftoota fi kabajamtoota jaalatamtoota akkasuma chaanaalii Ifaa Booroo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh isiniin jechaa akkasuma ani salaama isaallee gaafadha akkasuma hordoftoota isa hordofanillee gaafadha. Gaafii irraa qaba har'aa asaabaa illee jedhu gaafiin ani irraa qabu gaafii saahiba badaatii fi akkasuma saahiba gaariiti. Saahiba jechuun waahila hiriyaa yookaan sinii galaa miti hin gala jedhee yaada. Akkasuma ayyee dhagaa hartanii dhagaa jiraatte har'a gaafii qabatanii gaafii waan hin beeku saahiba badaa saahiba gaarii maal ta'e saahibni badaa saahiba gaarii saahibni badaa saahibni gaarii waan inni ta'e saahiba badaa maal akka ta'e nuu himta. Akkasuma saahibni gaarii maal akka ta'e nuu himta. Saahiba badaa kana hoo maaliin isa beeyna olman kenna bultiin kenna akkasuma turtiin kenna waliin tahuu qabullee nuu himta. Akkasuma saahiba gaarillee maaliin akka ta'e nuu himta sin jechuu barbaadeetti. Egaa gaafii kan kee gaafatte gaafii kan kee baay'ee bareedaadha. Waan gaafatamuu qabu gaafatteelleedha. Saahiba badaa fi saahiba gaarii waan gaafatamuu qabu gaafatteelleedha. Walaakin garuu saahibni badaan nama akkamitti yoo jettee nama gaafatu ta'e namni hedduun si ibsuu danda'a. Saahibni gaariin nama akkamitti jettee akka gaafatu ta'e namoonni hedduun si ibsuu danda'a. Waan gaarummaas ni beeka waan badummaa namni hunduu ni beeka jechuudha. Walaakin garuu moo waa'ee saahiba badaatiif waa'ee saahiba gaarii har'a ija hadiisa rasuula rabbiitiin alayhi salaatu wassalaam kalaallu ta'a. رسول ربي عليه الصلاة والسلام وهي صاحب بدأ في صاحب غاري كانوا ربطاني فكين يلا منو فرطان لا تفكين يلا ما في المال فكين يلا ما كانوا فرطاني فكين نما صاحب غاري كجرام فكين نما شتو باتي ديبوني تفكيسا صاحب بدأ كجرام مو فكين نما بوفا أبو يوكيمو تمتو مارشا غبدو قبئ نانا وكسين تكتبه كمولين بيو أكاسو مبيكم هيجين إذا أنكرت تفكيسا نما صاحب بدأ fakkeenya saahiba badaa irraa haa kaanu. Saahiba badaa kan isaan itti fakkeessan kuni fakkeenya nama maarshaatu ibidda afuufu jennee miti bakka ibidda afuufan sanii fi bakka waa guban sanii fi bakka maarshaatu man san yoo dhaytu bakka sanii waa lama argita. Takki foolii badaa agarta. Fooliin bakka san jiru foolii sirriitti miti. Ni ajaahaa jechuudha. Takki immoo namtichinitti maxxantee osoo maarshaatumu maarshaa sanirraa ibiddi utaalee uffata si gubuu danda'a. Osoo kophee gubu kophee sanirraa utaalee uffata si gubuu danda'a. Bakka sanii waan gaariin agartoon hundumaafu. Kana jechuun ati saahiba biratti gaafa saahibomte jettu ijalleewwan ati irraa agartu waan gaarii miti. Ilaalcha dadhabaa irraa baratta yaada dadhabaa irraa hubatta wanta ati irraa barattu arguudhaan barnoota osoo hin tahinitti hammeenya irraa baratta jechuudha. Walumaa galatti waan gaarii ta'e irraa baratuu hin dandeettu. Waan gaarii ta'e saahiba badarraa baratuu hin dandeettu. Fakkeenya illee irraa fudhatuu hin dandeettu. Fakkeenya illee irraa fudhatuu hin dandeettu. Namni tokko jechaa waati barsiisa. Tufi fiduuf. Yookiin immoo gochaa waati barsiisa. Nama tokko otoo inni waasitti hin dubbatin dalagama isaa laaltee namtichi kun maal dalaga? Ilaalchi isaa, adeemsi isaa, dubbannaan isaa, haasofni isaa akkam dasa nama jedhee itti warraa barata. Nama garii immoo adeemsi isaa akkam, ilaalchi isaa akkam, uffannaan isaa akkam, mucaan kun hojiin isaa akkam jettee waan badaa sumatti ilaaltee irraa baratuu dandeetta. Kanaaf saahiba badaa jechuun saahiba yoo laaltullee waa irraa hin baranne yoo tulbatullee waa irraa hin baranne gochaaf jecha isaati irrallee waan hubanne waan badaa fi waan ammeenya malee irraa dhaaltu inni sun saahiba badaa jedhama. Karuma gabaabinaan akka fakkeenya buufatii irraa goruudha jechuudha. Saahibni badaan kana fakkeenyaaf gaarii fi akkasuma waan gaarii irraa fudhatuu hin danda'an jechuudha walumaa galatti. Saahibni badaan akkasii jechuudha. Ayyee duuba saahiba gaariitti nuuf lixi. Sahiba gaarii jechuun immoo Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam maalitti nu fakkeessan jennee jalqaba irratti shittootti nu fakkeessan jennee mire namni shittoo baatee deemu tokko yoo waan birallee dhabde yeroo isa bira baatu illee isarratti dhawu maayini
qilleensa urgaawaadha foolii gaarii irraa agartaa jechuudha namticha kana yoo bira baate yoo itti dhiyaatte yoo waliin deemte wanni ati irraa agartu waan gaariidha foolii gaarii irraa agarta saahiba gaarii yeroo itti maxxantu dubbii isaatirraa ilaalcha isaatirraa hojii isaatirraa wanni ati irraa barattu waan gaarii qofa irraa baratta jechuudha namni shittoon deebu suni takki isitti afuufee urgeeffadhu siin jedha takki foolii irraa agarta saahiba gaarii yeroo itti maxxantu takki gocha isaatirraa takki adeemsa isaatirraa takki haasawaa isaatirraa waa baratta yookiin immoo ofittuu asisiitee yoo atiin kun badaa taate obboleessoo karaan kun sirrii miti karaa kana deemi jireenya akkanaa kana bifa kanaan jijjiiradhu akkas ta'e akkana ta'e jedhee karaa sirri irratti daandii sirrii irratti si qajeelchaa jechuudha si hammeenya irratti si argee sin dhiisu badii irratti si argee sin dhiisu nama salaatu yoo ta'e maaliif hin salaannetti islaama maaliif hin salaanne dhekra salaata si oof nama hojjetatu yoo ta'e ati hojii maan dalayin hojii dhabaa taate barannaa maaliif ta'e maaliif qabaatu maaliif shishaabuuf maaliif hattaa sin jedha yoo itti hattuu taatu ta'e yoo itti kijibdu ta'e maaliif kijibdaa sin jedha waan hin taane amantii keessatti aadaa keessatti waan hin taane maaliif dalaydi sin jedhee safuu keessatti wantoota garaagaraa waan gaggaarii ta'etti si gorsee waan badii ta'e irraa si daangessaa jechuudha namni gaarii kanaaf gaariitti saayibamu gaarii nama godha biratti saayibamu immoo badama nama godha jechuudha hawaasa keessatti xixiqqeessa gachi buusa kiiloo kan ga'u sin kaa'u nama biratti saayibamu fakkeenya fudhadhu nama baadaa hedduu isaanii ati nama caatii qamootti yoo saayibamu yeroo hundi soolii yoo deemte dirqama caatii qamaatti caatii masi barsiisa shiishaa yoo afuufe shiisha masi barsiisa qumaarii yoo taphate qumaarii masi barsiisa hanna yoo barate hanni masi barsiisa micaan sun gooddenya isaa waliin oolaa badee jira hanna beekaa eebalu micaa sanitti hin jalaayin jedhan namni walii sidhaama kanaaf jecha saahiba badaa jechuun nama badaa jechuun hammeenya fofokkataa nama keessatti dalagaa deebaa jechuudha kanaaf saahibni badaa fakkeenya kana qaba kana fakkaata saahibni badaa eeyyin gaarii immoo akkuma waliin jenne san waan gaarii qofarratti agarta waan gaarii qofarratti ajaja waan gaarii qofarratti si deeggara kanaaf yeroo kamuu ilaalcha fi kaayyoon kenna nama gaariidhaan walitti madaquu nama gaarii waliin jiraachuu nama gaarii waliin ooluu buluudha nama badarraa goruudha jechuudha Tani kiyya kana gorsa gaarii ta'e jedhee yaada. Wanni hafee yoo jiraate hin dabaltanii wanni hin hafe yoo ka jiraatu ta'e ka xumuru taana waan jettan hin deemu. Maashaallah rabbi siif haa dabalu siin jecha akkasuma gaafii si gaafanne dhibbatti deebiftee jirta inumaayyuu bira dabarsitee nullee gorsitee saahiba badaa fakkeenyallee nu keettee akkasuma gaariillee fakkeenya nama gaariillee nu keetteerta. حديث رسول ربي عليه الصلاة والسلام والقبسيتين ويهم تجدا وأن كنا تلنجرو وأن كنا قرص الراف لتمنجرو سينجدا ما شاء الله هيك أسمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترتي غاري أنقولي